Egaa har'aa akkuma agartan kana baa Oromiyaa aanaa meettaa magaalaa Calanqoo iddoo siidaa yaadannoo wareegamtoota Calanqoo achitti argamna. Mooraa seensa irratti kan argamnu. Seenuuf deemna. Anaa fi maammee showwiitu wajjin jira. Akkasuma ogeessi kaameeraa keenyaa Accee yookaan Acaaloo Calanqooti. Acaaloo Calanqoos nu wajjin jira. Egaa mooraan kana fakkaataa kaleessa warri gartee nuti azalaa isaanii taane gootonni Oromoodhaa warreen ba'a Oromiyaa kanarratti lafeen isaanii dhukkoytee dhiigni isaanii dhangala'ee kan itti yaadatamu yoo jiraate mallattoo yaadannoo isaanii guddoon mooraa tanaa lafeelee Calanqoo as keessatti kan argamu. Calanqoo kana keessatti siidaa kana keessatti kan argamu. Kanaaf nu waliin turaa isiniin jenna. Hamma tokko isin daawwachiisna. Har'a kutaa tokkoffaadha. Xiqqaatus hamma tokko isin daawwachiisne. Sanbooda immoo kutaa lammaffaa fi sadaffaa itti fufaa yoo jettan haala har'arra fooyya'insa qabuun kan isiniif itti fufnu tahaa. Garuu yaada keessan barbaannaa as jalatti yaada nuuf kennaa. Akkanatti aadaa keenyaan faayamnee eenyummaa keenya mul'isneeti nutis eenyummaa keenya kanarraan tana nuti mul'isnee itti fayyadamu jiru kana akka jiraatuu fi akka turuuf kaleessa isaantu sababa ta'e. Ifa irraa harkaa jirru kana arguudhaaf kan sababa ta'an isaanii akkasumami maal jettan mee maamee asirratti? Anilleen duraan dursee bareentoo Oromoo magaalaa Awwadaa irraa kaatee as nu biratti argamtee dhuftee mooraa kana daawwachuu keetiif hedduu galatoomin siin jaa. Asumaan mooraa kan daawwachiisnu ta'a nu faana turan jaan. Abshir hayyee nu faana turan. Egaa akkuma agartan kana hamma tokko keessa isaa isin daawwachiisna guutus ta'uu baatu bakki amma itti argamnu kuni akkuma harkaa jirtan mallattoo Oromoo kan ta'e Odaadha. Harkaa jirtan kun kunis jala isaattis alaabaa abbaa gadaatiin faayameeti kan jiru. Waaw. Kunis mallattoo Oromooti. Kunis ammoo alaabaa abbaa gadaa jechuun alaabaa Oromoo mara walii galchuu alaabaa jaalatamaadha. Alaabaan abbaa gadaa. Nutis akkuma Oromoo kamittuu aadaa kutaa keenya aadaa Harargeetiin faayamneeti kan jirru. Hedduu namatti tola. Mooraa keessaa hamma tokko bifuma kanaan isin agarsiifne kutaa tokkoffaa kana xiqqaatus isin biraan geenya. Yaada keessan laalee kutaa lammaffaaf sadaffaa afuraffaa jechaa kan itti fufnu tahaa nu faana turaadha. Aanaan meettaa waan baay'ee qabdi keessattuu yeroo dhiyoo as maammee shawwii fi Acceen Calanqoo waliin ta'uudhaan waajjira aadaa fi turizimiitis gargaarsifatanii hamma tokko godoota garaagaraa goda hambaalee seenaa kan garaagaraa kan wanni hedduun keessatti mul'atu nu daawwachiisaati kan turani. Egaa aanuma kanatti argama wantoonni san hundinuu akkasumami Akkasuma. Aanaa meettaa dhuftanii wantoota hedduu kan duraan beektan caalaa waa hedduu arguu dandeessan waa hedduu daawwachuu dandeessanii. Aanaan meettaa hedduu waan baay'ee kan duraan qabu addatti horachaa jira. Namaatu duraan siidaa qofaan beekama. Amma immoo godoota sammee tokko filamamee keessaa yaadachiisa. Holqoota baay'ee jira gaa holqa lukkichaa, holqa buttichaa. Holqoota garaagaraati kan mul'achaa jiru. Dhugaa dubbachuuf alaala irraa gullaalee dhiiroo bakka biraa irratti dalaganiiti aanaa meettaa jaalachaa dubbachaa jiramu. Aanuma meettaa keessaa kun as feejiin dinqisiifadhe hedduu namatti tola. Kanaafuu iddooleen daawwiif tolu baay'eetutu kan duraan ture mooraa kana qofa osoo hin taane mul'achaa jira. Gama aanaa meettaa yoo dhuftan bakkoota garaagaraa daawwachuu dandeessan isaanii waliin taatanii. Manni kun akkaan kanaa dura odeeffannoo dhagahee fi adda baafadhetti mana 5 tokko guddaadha walakka isa irratti argama. Tokko ammoo 4 ammoo naannoo isaa isaarra jira. Akkasii warri naannoo isaa isaarra jiru kun 4. Kan walakkaa irra jiru qalloo isa sammarsee 4tu jira. 4 suni ammoo tokko ilmaan 4 qalloo bakka bu'a jechuudha. Maaliif? Kutaan onni siidaa wareegamtoota calii Calanqoo kun keessatti hundaa'ee yookaan keessatti dhaabbatee ona 4 qalloo keessa waan ta'eef malee lola san keessaa qooda fudhattoonni yookaan qabsoo Oromoo san keessatti warreen qooda fudhatan baay'eedha. Ilmaan Oromoo ba'a Oromiyaa keessa jiran ilmaan humbannaas dabalatee
ilmaan adeerran keenya ilmaan ituu yookaan ilmaan murowwaas dabalatee akkasuma ilmaan qalloos dabalatee marti isaaniitu qooda keessaa qaban qabsoo san buursuu keessattis ta'e akkasuma sochoosuu keessattis garuutu ammoo onni wanni kun keessatti raawwatee fi lafeen keessa caccabee fi dhiigni keessa dhangalee onaaf ran qalloo kana keessa waan ta'eef siidaan asitti kan dhaabbate kanaaf inni kun akka qallootii jechuudha. Afran isa naanneessee jiru ammoo ilmaan afran qalloo sanii tokko alaa qallooti itti aansee dagaa qallooti itti aansee baabbilee qallooti itti aansuun oborraa qalloo yookaan abbaa kiyyaa kan ta'e jechuudha. Asumaanuu kanaaf kunis asitti godhame gaafa ammaa dura dhufee mooraa kana daawwadhee hoggooniin daawwachiisaa mooraa kanaa gaafadhu maal kan nu deebisu ta'e bakka kanatti wanni inni kun asitti ijaarameef waan biraa osoo hin taane Oromoo maraafuu mooraan tun waluma qixaa garuu ammoo isaan akka abbaa manaatii namni tokko alarraa yeroo dhufu nama isa keessummeessu qabaachuu qaba. Kanaaf isaan yeroo mara jiraachuu qabanii caayaan isaanii addatti as keessa kaa'amtee Oromoota kutaa biraarraayis ta'e kutaa kana keessa ona garaagaraa irraa dhufan keessummeessuu qaban waan ta'eef akka caayaatti asitti godhameef malee waan biraatiif miti kan jedhu naa deebisee ture. Saniifuu gaasan asumaan seenessistoota seenaa kana nu caalaa beekanii fi daawwachiistoota mooraa kanarraa kaniin baree kanaaf ulfaadhaa galatoomaa jennaanii kutaa lammaffaatiin wal agarraa nageetti isiniin jenna.